السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبجمدة في دعوة وردفت يوتيوب channel حليمة أوروتو بالكامل شمار كفون هون كيسانو على في كيسا نجين كيسنا كابو تيكا قداش ونجن هون كيسانو جا وردفتو تكيا نموني قافي جرى كومنتي جرت تلعب الرئيستاني جرتاني كمسان كومنتي كيسان اللي يفما نوفلجا yeroo gisee argadhetti isinii deebisa isinirraa turuu kiyyaaf dhiifama guddaa isiniin jedha. Egaa komantiin kun amma torbaan ga'ee jira. Komantii kun oddinaa barraa'ee dhiifama haala natti mijaa'inii fi isinirraa ture isiniin jedha. Komantiin tiyyatuun maal jetti? Waa'ee Umme Kaanos yookaan abbaa Kaanosii kunoo komantiin ishii kana Yaasin eessa deemee Umme Kaanos hoo eessa jiraa eessa jirtii Umme Kaanos eessa jirtii eessa deemanii jedha komantiin kuni. Akkasuma komantiin itti aanu immoo akkaataa akkamitti naaf fuudhuu didee akkamitti kaardii waa'ee kaardii so'aati. Kaardii so'aa akkamitti kokkobii 8 masalaalii galchee ani jechi isaa naaf fudhatuu didee jedha komantiin kuni. Komantii keessan deebisuuf qophiidha. Isinii deebisaa ammallee namoota kaardii so'aa birriin jalaa nyaata akkamitti ofirraa cufnaa namoota jettantu jira. Ayyee kanallee isinitti hima viidiyoo ni dalagaa. Viidiyoo dalageetiniin kaardii so'aa yeroo birrii isin jalaa nyaatu akkamitti akka guutumaan guututti ofirraa dhaabdanii akka lamuu deebi'ee heeyyama keessaniin ala kaardii so'aa birrii keessaa isin jalaa hin nyaannetti jechuudha. Namoonni hedduu kaardii yoo birrii itti guute keessaa na jalaa nyaataa. Ammallee karaa kokkobii 8 yeroo 3 masalaalii galchan kanaanii akkamitti guutaa na didaa yeroo hedduu marraa 2 marraa 3 nama didaa ittuma deddeebitanii isiniif dalagaa jechuudha. Kanallee viidiyoo ni dalagaa jalqabarraa hanga xumuraa na faana turaa isiniin jedha. Viidiyoo isiniif dalaguuf qophiidha. Inni kuni birrii nyaatu kuni viidiyoo isaa dalageetiniin kallattiimaan isin argisiisa asin akkaataa lakkoofsa koodii isaa itti galchitan jechuudha. Sawaan akka guutumaan guututti maallaqa isinirraa nyaanne ofirraa cuftanii isa kana jechuudha. Gubbatti 900 barreessitanii gubbaa kanatti 900 barreessitanii 900 akkamitti barreessinaa yoo jettanii akkuma amma messenger keessa seentanii gubbatti 900 barreessitanii jechuudha. Akkuma messenger keessa seentanii nama fakkeenya isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkanatti haala kanaan mana messenger keessa seentanii akkanatti gubbatti 900 barreessitanii jechuudha. 900 akkuma argitan kana 900 barreessitanii egasii akkana mallattoota akkana gootanii egasii immoo bakka kanatti 8 duwwaa 4 marraa 3 barreessitanii jechuudha. 8 duwwaa yeroo 2 4 marraa 3 haala kanaan sandi gootanii itti achi ergitanii kunoo ana asiin dura itti ergeetiniin jira. Kun afaan arabillee afaan ingiliffaatillee ni argitanii. Inni kun immoo 1390 kuni amaranyaa jedha
Arabiffaarraa gara Ingiliffaa jijjiiruu jedhama jechuudha. Kunoo maraa takka soorii naan jedhee na dide jechuudha. Yeroo garii ni didaa, yeroo garii ishee jedha, yeroo garii ni didaa ittuma deddeebitanii yaaltanii jechuudha. Fuuldura isaa kanatti kunoo awwala qubee daa barreessitanii kunoo asirratti ni argitanii kunoo qubee daa barreessitanii xiqqoo irraa siitanii 8 duwwaa yeroo 2 4 marraa 3 barreessitanii jechuudha. Qubee daa barreessitanii kuni kamaalti kaardii so'aa akka birrii isin jalaa hin nyaanneef isin gargaaraa jechuudha. Warroota kaardii so'aa heeyyama kennan ala yeroo kaardii itti buune birrii keessaan jalaa nyaata aappii gargaaraa yoo daawulood gootan aappii birrii nyaatutu jira jechuudha. Kanaaf birrii isin jalaa nyaata. Kanaaf ammaan booda lakkoofsa kana itti galchitanii jennaan wanni inni birrii isin jalaa nyaatuuf takka illee hin jiru jechuudha. Haaluma salphaan amma isin dura yeroo hedduu kaardii kee keessaan jalaa nyaata. Kaardii riyaala 20 guute yeroo keessaa dhabuutu jira. Riyaala 10 guute yeroo keessaa dhabuutu jira. Gaafa tokko akkanumatti riyaala 15 osoo ani suuta yeroo biraa majjaan hidheetiin bilbiladhaan jedhee keessatti dhiisu guyyaan birrii takka lamaan osuma fuudhu aappii ho'i osoo hin beekin gabbuuse jechuudha. Birrii 15 riyaala 15 kana osoo ani ittiin fayyadamin matatu godhe keessaa fixe jechuudha. Kanaaf oddasanii birrii takka keessaan jalaa nyaatu jechuudha. Hanga ammaa jechuudha yeroo birrii itti guute ji'a taa'ee, ji'a 2 taa'ee, ji'a 3 taa'ee akkasumatti jirti jechuudha birriin sun jechuudha. Kanaaf gubbatti 900 barreessitanii jalatti qubee daa guddaa barreessitan. Daa xiqqaa osoo hin taane daa guddaa barreessitanii xiqqoo irraa siitanii 8 duwwaa yeroo 2 8 duwwaa yeroo 2 4 marraa 3 barreessitanii itti achi sandi gootanii jechuudha. Akka nama kun sandi itti achi sandi gootanii jechuudha. Amma dura waan sandi godheefi isinumatti agarsiisuuf malee nama kun dura itti achi argee jechuudha. Akka birrii keessaan jalaa nyaanne kunoo akkuma sirraa argitan kana akka birrii keessaan jalaa nyaanne itti achi argee jechuudha. Haala kanaan irraa dhaabee wanni amma oddasanii birrii takka illee jalaa nyaata hin jiru. Afaan Arabiffaa irraa gara Ingiliffaa jijjiirullee 1390 awwala 900 gubbaa kanarra barreessitanii yeroo hedduu irraa dubbadhee jira. Namoota tokko nuun gallee waan jettanii fi irruma deddeebi'ee isinii dalaga haga isinii galutti abshiraa rabbi isiniif haa laaffisu isiniin jedha. 1390 itti achi gubbatti 900 barreessitanii jala kanatti 1390 itti achi ergitanii kunoo awwala afaan Arabiffaa eegasii kunoo thank you yoo have jedhee naa deebisee jira. Ingiliffatti si jijjiirree jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Ingiliffa kanallee baay'ee dubbisan danda'u haa ta'u xiqqoo ni danda'a. Inshallah rabbi ifa waa hunda beekumsa burqaa diinii dhuma hin qabne rabbi nu haa kennu. Waa hunda inni Arabiffallee Qura'aanallee Ingiliffallee dandeettii waa hundatu rabbi nu haa kennu. Akkasii kunoo Ingiliffatti na jijjiiree jira jechuudha. Kijiba akkan jennee fi irra deddeebi'ee isinii hima irra deddeebi'aa ooltaa haasaa ooltaa dubbataa ooltaa akkanaan hin jennee fi ni nama tokko dubbattee irra fiidee yoo bira tarte tarisisii gale ta'a. Nama dafee galuutu jira, nama dafee hin galleeftu jira. Uumamni nama kamiitu garagaraa jechuudha. Waan hin beekne tokko marraa lammarraa sadii yoo irra deddeebite sirriitti nama galaa jechuudha. Yoo irra fiidee bakka naa gala jettee irra fiidee mootu nama galuu hin danda'u. Kanaaf kanarraallee haasaa isinitti hin dheeressu. Kana fakkaataa waa'ee tasawwa kaardii warroota nu jala nyaata jettanii warroota Arabiffaa Ingiliffa jijjiiraatu barbaanna jettanii deebiin isaa kana itti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoon kee karraa kana fakkaata. Waa'ee haadha yaasaniif Ummikaanos illee Ummikaanos Egypt Kaayiroo jirti warroota na gaafattaniif asumaan deebii isiniif ta'a isinillee. Ummikaanos Egypt Kaayiroo yookaan Egypt jirti yaasin immoo biyya jira. Sababa carraa jireenyaa carraa dalagaatu gargar baasee rabbi muraada guutee fi walitti haa deebisu. Nama ka biyya namaa keessa faffaca'ee jiru abbaa manaatiin gargar facaanee ilmoo kennan gargar facaanee maatii kennan gargar facaaneetiniin hundi keenya jiraataatiniin jirra. Rabbiin nagaa muraada guutee fi nama hunda keenya rabbi maatii keenyatti nu haa deebisu. Viidiyoon kee har'aa kana fakkaata.
isinitti illee dheeratu obsaan caqasaa wanta nama fayyadu yoo daqiiqaa dheerallee dhageeffatan rakkoon qabu waan biraatu sa'aatii 4 sa'a 5 irra fixaatiin hin jirra akka tiktookii akka feesbuukii kunillee na laala jedha kunillee na laala jedha kanarrattuu yeroo keessaniin gubdanii waan akka barumsa nama fayyadu kana keessumayyuu waan akka kaardii so'aa kana gorsoota garagaraa yeroo kennanii fi daqiiqaa 10 yoo dhageeffatan kun waan nama miidhullee hin jiru warroota viidiyoo nutti dheerate viidiyoo tursiistaa viidiyoo dheeressitaa jettanii fi kanaaf irraa fayyadamaa so'aa kaardii isin jala nyaata riyaalli takka yaala agbaabii malee yoo isin jala keessaa nyaate isin miiti malee nama biraan miitu kanaaf yani waan ofii irraa fayyadamaa jiru dhugaan namni miseejii kana laalee kijiba jedhu hin jiru awwala gadi fageenyaan hubadhaati yoon beeyin immoo jarumaayyuu gaafadhaati arabifi kun maal jedha ingilifi kun maal jedhamee maal inni bu'aan isaa faayidaan isaa maal jettanii gaafachuu hin dandeetti warroonni kijiba jettanii so'a majjana hidhatuun kijiba kunillee kijiba jettan tokko ni jirtanii yoo kiyya kijiba ta'e mee kana jarumatti argisiisati gaafadha jechuudha kana namni yoo ofii dubbisatan beeni waan tokko kijiba jechuu manna ani hin beekuu jedheetin hin dhiisooyya malee sanii fi isinitti dheeratu viidiyoon faayidaa qabu dheeratellee homaayini wanni nama miidhu hin jiru kun ani riyaala 100 majjana hidhataa ture jechuudha warroota kijiba kun sen majjaanni wayituu hin jiru hin dalagu warroota jettaniif kuni deebi'ee isin hin taane numa deebiyyuu hin ta'u jechuudha kun hidhataa ture jechuudhaani kuni majjaana hidhataa ture majjaana kun riyaala 65 riyaala 115 daqiiqaa 300 ka duraanii jechuudha amma 850 ta'ee jira kun ka duraan hidhataa ture jechuudha akkasii waa'een deebiin komantii keessanii deebi'ee dheena fakkaata ammallee yaadaaf muraada keessan komantii jalatti barreessaa yaada keessan waan barbaadan barreessaa akka beeku isin deebisa kan beeyin immoo hin beeku ka beeku hin beeka kan beeyne hin beeku jedhee isin deebisuu danda'a kanaafi nagayaan naaf turaa kanarralee viidiyoo isinitti dhiyeessuun barbaadu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota yuutuub chaanaala kiyya jalatti argamtan ijaaf qalbii isaarraa naan bisaa dhiifama isin jedha viidiyoolee isin dheerasse dirqama immoo dheeratu qaba wanni tokko yoo haasaa yoo ittiin keessin gaggabaabsanii biraa fiiguun nama hin gallee fi hin galuu jechuudha kanaaf suutuma jedhee isinii haa galuu isiniin jedha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فيديو برا ورتي بنوتي باي نجاح نفترة.